Faarsee bulaa kaatee ni dhageessaa amma dhagee yoo dhageesse waa tokkoon siif hima. Hammeenyaan guutamtee hin diigin waan cimaa faaruu sobaa fuutee hin godhin waan hamaa. Waan biyyaaf hin tolle sa'a namaan tolle hamtuu odeessitaa akka namni waliin galleef daaraa bobeessitaa obboleeyyan lamaan garaa adda kuttaa lameen wal jaalatu biyya baaftaa. Baramoo namaatu akkatti jijjiire arraate kee gaarii akkatti micciire sin amana ture akka mataa kiyyaa sin abdadha ture akka ijoollee biyyaa ati garuu diddeet natti dhooyte xiyya. Anammoo na rakkaa baay'eedhaan cinqamaa wanni cinqamuutu faarsee bulaa kan faaruu malee hojiin isaa mul'anne faaruun teemataa kashkash nu qote. Akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota Forex Entertainment kun qophii keenya qophii yaalii walaloo yeroo hedduu akkuma beektan walaloo yaalii goonaa asitti namuu mata duree tokko olii kanneen yaalii walaloo irratti yaalaa turre irras yaalii walaloo san qabannee dhufnee jira. Eenyutu yaalii walaloo kana walaloo bareedduu barreesse injifata haja'uu hanga dhuma sagantaa jechuun turtan walaloolee ajaa'ibaa dhaggeeffataati akkasuma itti bashannantanii waliin turan immoo affeerraa keenya kabajaate. Okay, mata duree nu kanna? Mata duree nu kan birraa tumaan. Faarsee bulaa. Okay. Faarsee bulaa kaatee ni dhageessaa amma dhagee yoo dhageesse waa tokkoon siif hima. Hammeenyaan guutamtee hin diigin waan cimaa faaruu sobaa fuutee hin godhin waan hamaa. Kan of hin gammanne faarsitee buluma. Faaruuf ariifannaan osoon beeyne humaa dubbiitu jabaataa dhuguman siif hima. Ati yaa faarfataa hammeenya kee dhiisi akka tasaa badda dafii of sirreessii. By the way, walaloon ta'e dogongora qabdi. Haa ta'u dogongora ishee qolola irraa baasuun fedhu. Haa ta'u hamilee tara. Faarsee bulaa. Okay, bismillah. Anfarrisaa miti kan hin faaruu diduu yookaan harree miti kan hin citaa deeduu faarfamuun hin fedhaa waan fedallee taatu garuu afaan qillaa maaliif na faarsitu? Addanuu qoqqooda kun dibballee taatu. Walaloo walaleessaa gurra naaf liqeessaa waa'ee faarsee bularraa xiqqoon isiniif hima. Anammoo na rakkaa baay'eedhaan cinqamaa wanni cinqamuutu faarsee bulaa kan faaruu malee hojiin isaa mul'anne faaruun teemataa kashkash nu qote. Jallaban taate. Waa wayyaa waan fedhii matee. Parrisaa koo yaa faarsee bulaa gaagura koo oduu keetiin ulaa yoo foddaa taate malee natti hin cufin ulaa. Meequma argatta meeqa sii kafalan jireenya keetii irratti maaluma siif dabalan. Kafedhe haa faarsu kafedhe arrabsee yoo barbaade tola fedhu lola labsee ifumaaf if miidhe namni heera cabsee. Kan arrabsamu eenyutu faarfama ulaagaan maalinni akkamiin kennama tokko yoo guddisan hammaaf abaaramaa. Hundi nama faarsu sayyidasaa qaba anis kan hin faarsu rabbii kiyya jabaa dandeettiif jabeenyaas isa qofaa qaba. Allahu akbar. Akkana walaloon hammeenya.
waan biyyaaf hin tolle sa'a namaan tolle hamtuu odeessita akka namni waliin galleef daaraa bobeessita obboleeyyan lamaan gara adda kuttaa lameen wal jaalatu biyya baaftaa miidiyaan addunyaa waa'ee kee ahmeenya idduudha dubbataa seenaa kee dhageenya rabbi sodaadhuuti adabadhu nurraa si saaxiluuf teenya teedhumatti har'a. Saaxiluuf teenya. Ofi birra. Hammeenya. Ati gaarii turte gaafan si beeku an maaltu si argatee maalumaan si tuqan bara moo namaatu akkas si jijjiire arraate kee gaarii akkas si micciire sin amana ture akka mataa kiyyaa sin abdadha ture akka ijoollee biyyaa ati garuu diddeet natti dhooyte xiyya hammeenyaan beeku hunda antirrattin arge qottoodhaan na reebde akka muka jigee waan hin jaare hunda siin na harkaa diige garuu addaan baanee je'ee hamtuu teen dubbadhu hammeenya akka keetii yoo millee siin qodhu waan facaaftee miti khayiruma argadhu ati badiin qabdu anaatu if kenne hunda dhugaa tahee akka waliin jenne akka duraa malee booddee akkanan seene ati naaf hammaattus antittin hammaadhu akka kan kee laalee garaa koon jabaadhu akkuma feetettuu lubbuun naa jiraadhu rakkoo waliin argin fayyaan naa jiraadhu. Hammeenya keetirraa waa hedduun baradhee jaalalaa fi jibba hunda addaan baafadhee an akka namiite takutte dagadhee fuuldurattiin fiigaa rabbii hoo qabadhee fuula hammeenyaatis gixxim godhadhee. Hammeenya jaalalaa hangam takka beeytaa ati na jibbi yoo feetee argaa keetis je'i wanta jibbaa ibsu hunduma isaatis godhi. Hammeenya kee hunda natti agarsiisii na arrabsifeetuu maqaa koos balleessii gocha kiyya males maqaa naaf moggaasii narraa gorii dabrii karaa kees jijjiirii deebiin kiyya garuu wanta tokko barii. Kurundi isaa ta'ee waan tokkoon siin ja'a ati na jibbitus an sin jaaladhan ja'a jibbaa kee jaaladheen jaalalaan mo'adhaa hammeenya kee dhiiseen gammachuun si waliin jiraadhaa. Nira. Nira. yaa niraa kan hundarra dheeraa yeroon si argadhu fuulaan na diriiraa fuuldurri koo ifaa ansi wajjin niraa ansi maleen fadhu atis na jaaladhu niraa si argadhe fuulaan na diriiraa Yaa niraa maal hin goone dhiiraa akka waan dandeessuu onnee namas bituu niran qaba jechuun yeroo isaatis fixu. Jaalala gatiin qabne tan onneen namaa bituu caalchifnee niradhaanii gurguratuuf gabaa baanee wal cabsinee mooraalii. Qarshoodhaaf. Deem mooraalii. Nira. Maaliif na dheessita akka waan diinatti suma barbaadafin caccaba boollatti ija baasaa bulaa halkan dukkanatti. Niradhaan bareedaa jireenyi ilma dhiiraa namatti lakkaayan yoon qabaanne niraa. Nama waa qabuutu qabaatee fincaanaa ja'a mammaayisinu bar niira dhabaanaa niraa malee qullaa mee garamuma yaanaa. Yaa. Ati wallaaladha yoo niiraan qabaanne luyna sodaataadha. Yoo hishaan qabaanne hijibduu sobduudha yoo humaan qabaanne dabanaatu badee niiraan madaalamtaa namuma keetinuu hedduu tuffatamtaa osuma jirtuuti lubbuun awwaalamtaa mee akkam haa taanu maal wayya yaa niiraa saahiba namayyuu bareedina dhiiraa. Yaa niraa maal hin godhin dhiira'ee wallaahi of. Niraa. Yes. Niraa tiyya. Wayyee. Halkanii guyyaa rafee hoos ansuma yaanni kiyya. Niraa tiyya. Nin barbaada jee behe biyya. Si fargachuuf jechan yeeyya.
نيرا نودا مي تربيرا را 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 دفي نودا كبي نودا مي سلفي ديرا را را نيرا Egaa kabajamtoota hordoftoota Forex Entertainment qophiin keenya yaalii walaloo kanaan gammada wajjin kan kana fakkaata qophii keenya irraatiin eenyutu injifatee isiniif fakkaata koomentii jala nu barreessaa isinoo mata dureewwan ammaan tan nuti walaloo irra barreessine kan irratti walaloon barreessan yoo jiraatte nu faana nu walqixa yoo qadiimaa jiraattan taate koomentii jalatti nu maxxansaa isiniin jenna hanga dhuma sagantaa teenyatti waliin turuu keessaniif hedduu tokko galatoomaa torban qophii biraatiin walitti deemnutti nagaan nu jira.